أسيت سندرتي anytime أبان فردوفه factually وانا جرو كوني سري متي دينا جين تو بيكو فانجرو وراني بيتي أكارين ماتي نياتي قوم بسانجرو أني I am desperately trying to save my people ummanni kiyya seerni kun ummata kiyya qabatee qilee kan dayne fin yaalaa jira diinummaan qabu jibbarraan qabu abbaan fedhe dhufnaan sibira taa'ee waliin haasa'uudha qophii baay'ee bareeda. Kaanini isanii guddum calliftan warri hayyooti siyaasaa warri baratee warri paartii mormitoota namni duunitum quufna fakkaata akka biyyattiin itti bulfamaa jirtu garuu abdiin ummanni qabu amma marii biyyaalessaa kan in harkifatte guddaa turte amma moo itti fuuftee jirti ati akka jawaariitti mariin biyyaalessaa kuniin ما ملكس جتياد ركننا جالس ورجول ركنني ور ركنني bukan ركنني بيك يو كفن ما كأننا كفن يو تريمنا سودا كفاجرا كان نمني أورومو وابيكو كسرنا كذا كيس جرو نمني تكو قلبي كابو كهالي كوني إساياد ديسي ركيري بس كوني نجرو كجمع دي چارس نجرو I can speak for most of my people كوني كانوا بتشوفر بايشر واي مري بيجلسا يعني مري بيجلسا كوني وان غا بيتروفنا يا دتني غا رود ماب برباچه چوم صف أبي إنه أبي كذي بيه جوار مركانة فيسبوك رب بريسا سينما ويسا جلا وچاني أدي no مركانة تي متى I studied transition I spent my entire life جرو كيان رد كورا چاتوري غاب سر رود ماب بيه برباچو أنا سين چه سيرت بيه كيله تيجلش واري وان مري بيجلسا كنا 2018 أكره برباني كمالا أكره سديت with evidence documenting ننت كنني جدا قام إيجا بيتي دبرتي بودا كمالا ما في دي لما يتقدم بان أوكي إنتور تجارو أما اللي تاتو إيشان كنجي كجانا بواني كانوا ما في والكباني أوكي تاديمنو سيرنا نوجدا مريم بيجلسا warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mareetu hedu wal hubannoodhaan jaarsa jaartiinuu bare yoo lolan jaarsa lakkaayatan san irratti walii galanii malee abbammaan fedhe dhufee ka gara tokko jiru qofa dhufee araarsuu hin danda'u. Kanaa ta'u lammaffaa mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Helaa jarana. Marii biyyoolessaa itti dhayina. Mee dura qawween sagaleen qawwee haa dhaabbatu. Nagaa haa buufnu. San booda mariidhaan biyya tana baraarraa karaatti deefna jenneen. Kaafaa walitti kana jedhe paartilee hundi kana jedhan. Didanii ogguma sana akkuma barbaadan caarii jaaran. Paartileen gaafsan keessa seenanillee amma keessattuu paartileen gama amaararraa dhufan ka gaafsan isaa wajjin turanillee amma lolli gaa'ee galu keessa ganii jiru jechuudha. Amma bari Abiy matu daawwitii keessa taa'ee ofii mari'ate yoo ka ta'u taate malee mariin biyyoolessaa jiraachuu hin danda'u. Mariin biyyoolessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf biyya tokkotti araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsaa adeemsisaa barbaachisaadha. Amma akkuma dhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabreetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyoolessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii. Of sobaas biyya jiigsaa jiranii. Mariin biyyoolessaa amma san qofaa miti. Waa baay'ee balleessan. Dhimmi daangaatii fi eenyummaa akka furamuuf komishinii daangaa fi eenyummaa maqaadhaaf ijaaranii waggaa sadii lafarraa rakkisanii odoo akka hojjetin diigame. Marii araara biyyoolessaa jedhamu tokko ture komishinii araara biyyoolessaa waggaa sadii ture malee ni beekatti ba'e odoo bu'aan buusin. Komishiniin kun amma jiru kunillee waan takka qofa godhee deemu deema. Sirna jiru sirna pirezidantii godha. Abiyyiin pirezidantii ta'a. Mootii ta'a. Akkuma kana very short sighted. This is not Oromo don't deserve this. Ethiopia don't deserve this kind of leadership. Nuti ummata guddaadha bar. Ummata gadaatu fi hin jenna bar. Biyya keenyaaf sabaaf sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba ummata dabarsine saalfiif salphina ummata keenya dabarsuu qabnu jechuudha. Nama uumat beta yoo isan uumat keessaniif obaatanii Itoophiyaa guutuuf bahuu dandeettan. Garuu an fakkeenyaaf kitaaba kan keessatti waan ati uummanni tokko rooroo fi cuqursa jala bahuu fi waliin qabsaa'uu barbaachisaa jetti. Garuu amma uummata Oromoo keessatti wal qoodinsi guddaa jira. Uumat keessatti paartilee siyaasaa keessatti hoggansa keessatti wal qoodinsi akka malee mul'ata.
isan akka uummataatti akka warra Oromoon of duraan laaltutti. Oromoon isatu jijjiir fidaa itti isan laalti mitire isan waliin dhageettan walii galuu dadhabdan wal shakkii jira akka malee hooggansa Oromoo jidduutti kun maaf uumama. Uummanni Oromoo uummata qoqqoodamaa miti. Gaafa biyya alaa bahu waan akkanaa ture. Just hoggaan abaaboo jidduutti garaagarummaan waan tureef Oromoon tu waliin galtu waliin taatu na'u. Naannoo kanatti uummanni akka Oromoo bilchina siyaasaa qabu. Hubannaa siyaasaa qabu hin jiru. Hin callisa malee. Osoo Oromoon kun tokkummaa qabaachuu baate ka'ee warra taankii baankii harkaa qabu. Paartii sirna cimaa Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhame. Ka waggaa 50 bubbeen fedhan sochoosu jedhu waggaa 4 keessatti firfirseen jilbiifachiisu ture. Warra Oromoon tokkummaan qabu jedhu warra Oromoon beeyne jechuudha. I know my people. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Namoonni siyaasaa hoo? Har'a garuu uummanni Oromoo dirqama ofii qofa osoo hin ta'in dirqama sirna kana jijjiiree sirreessee karatti deebisee Itoophiyaaf saboota ishillee baraaruudhaan qaba jechuudha. Hoggansa keessas yoo kan taatu taate hoggansa keessa garaagarummaan lama qofa jira Oromoo keessa. Warra sirna abbaa irree jala hiriirree biyya saamnaa jedhee Oromoo fi Itoophiyaa salphisaa jiruu fi warra sirna san diduu jidduudha garaagarummaan jiru. Bulchiinsa ministeera muummee Abiy bulchiinsa abbaa irree jettee ibsite amma akkasii ilaalchi akkasii. Abbaa irree laamshoftu anokrasii. Anokrasii jechuun sirni abbaa irree tokko cimaa yoo ta'e autokrasii kan jennuuni diktaatarri jira gubbarra hamma gadiitti to'annaa cimaa cunqursee uummata kan bulchu ka olaantummaan sirna sanii jiru kan nageenya gammadumaatti jiru mormitoonni caccabanii daarumanii the state olaantummaan total monopoly over means of violence kan qabdu sirna abbaa irree autokrasii jechuun jennaan jechuudha. Anokrasii tana sirna abbaa irree yartuun jaan maaliifi qaama lafa biyyattii san keessa kan to'annoo sirnichaa jiru baay'ee xiqqaadha. Diinagdeen baay'ee laamshaadha. Humna lakkoofsaan kan mootummaatii ol ta'etu bosona keessa taa'ee falma. Yeroo har'aatitti mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalota muraasa alatti harka isaan jiran. Oromiyaa keessatti karaa gurguddaan alatti harka isaa keessa jiran. This is two sides of the country. Sirna akkasiitiin sirna abbaa irree ta'uu fedhu. Malee ta'uu fedhee guutamuu fi diddee karatti rarra'ee hafedha jechuudha. Duratti riphee akka isaan yaadan hin taanee fi jettee dubbattee turte ammatti immoo lakkoofsi hidhattoota bosona jiranii kan mootummaa yoo hin caaleette tarii mootummaa yaaddisuu danda'u akka mootummaan ibsutti ministeera muummee Abiy torbanuma lama dura otuma waggaa 1000 yoo nu lolanii immoo hin dandeenye dubbatanii turanii akka ilaalcha keetti. Lolanii mootummaa to'achuu hin danda'ama Itoophiyaa keessatti. Mormitoonni akka isaan yaadan kan hin jedhu uummanni hin deeggaru riphee loltoota. Uummanni ifateera lola. Uummanni Oromiyaas kan Amaaraas kan Tigraayis lola ifateera. Riphee loltoonni kun uummata keessa jiru. Dhaannaa onnee uummataa kana ni beekan. Kanaaf isin jaakkaranii deemaa jiru. San qofa osoo hin ta'in sirni riphee lolaa adeemsi riphee lolaa durii fi insurgensiin amma adda adda dur nama muraasatu yuunivarsiitii keessaa ta'uu bakka tokko ka'ee niikulasiidhaan san booda riphee lolaa jaara. Amma sochii uummataatu gara fincilaatti jijjiirame riphee loltoonni bifa wal ta'iniin decentralized bifa ta'een autonomous ta'anii deemu jechuudha. Kanaaf akka fedhan sanitti deemuudhaaf isaan rakkisa. Haa ta'u immoo riphee loltoonni bakka hundatti waan baay'ataniif sirna mootummaa yeeyyii beektaa bineensa yeeyyii jedhamu. Yeeyyiin amma arba mataa isiitti homaan gootu takkitti. Waan baay'attee bakka hundaa nyaattuuf guyyaa lamas yoo itti fixtu lafa waan dhoofti. Sochiin riphee lolaa kun amma Finfinnee uumaan sodaachisu ammaaf. Garuu Finfinneen sammuudha jennu sammuu arbichaa yookiin immoo onnee arbichaa ta'a jennu. Garuu immoo bakka hundaa sochiin godhamu kuni sochii qonnaa, sochii daldalaa, caasaa bulchiinsaa laaffisee laamsheessaa deemaa jira. Diinagdee kuffisaa deemaa jira. Diinagdeen Itoophiyaa almost kuffee lafa jira amma. Faalaan immoo mootummaan ittuu diinagdeen Itoophiyaa biyyootuma baha Afrikaa kanuma Keeniyaa akka caalee GDP-dhaanis yoo ilaalle gara doolaara biliyoona 200 akka caalee kan ibsaa jiru deddeebiidhaan badhaadhinni akka jiru ibsaa jira mootummaan tarii dubbiin kee faallaa kanaatti. Ana sinamanii abiyyi sinamanii warra keessanii bilbili gaafadhu. Ask your family. Warra keessaniin jireenyi isinii hooyyofte moo kan baadiyyaa jirus kan magaalaa jirus diinagdeen Itoophiyaa akka isaan jedhee ta'uu guddasaa jiraate
barsiisan, haakim, qonnaan bulaan, daldalaan jireenyi isaa kan bara waggaa jahan duraarra fooyya'aa deemuu danda'ami. Namanuu baanaan gaafadhu maatii kee. Don't go too far. Hiriyoota wajjin baratti gaafadhu. Haala walii galaa dinagdee biyyattiiti moo jireenya lammiilee biyyattiiti amma kan amma dubbataa jiru? Yoo bultii qabaatte hin beeku mindaan kee yoo dabale. Qabsiin jaartiin ta'e bitattuu wayyaa. Manni barnootaa ijoolleen teenyaattuu hin fooyyaa. Kopheen isaan diratan hin fooyyaa. Akkasii miti. Mindaan kee galii biyyoolessaati. Galii biyyoolessaati. Maal ta'aa jirti fakkaate? Dinagdee maaltu laaffise? Dinagdeen har'aa miti. Erga mallas du'e irraa kan abii qofa ittiin bileem gochuu hin ta'u. Erga mallas du'e irraa mallas jeneraaloota bakka adda addaa kaa'ee qondaalota kana gaafa mallas du'u qondaalonni jeneraalonni qabeenya biyyattii saamuut seenan. Sochiin godhaa turres dinagdeen laaffise. Jarri ammaa kun immoo erga dhufe maal ta'e? Tokko lola Tigraay qofatti doolaara biliyoona 28 oli kan kasaarame. Imagine dinagdeen Itoophiyaa guddaan tokko Oromiyaadha lama Amaara. Naannoo sanitti sochii dinagdee godhamaa jiruun sochii lolaa godhamuun dinagdeen laamshee jira. Kanaaf bifa lolaatiin daldalli hanqateera, qonni hanqateera. Sababa lolaatiin immoo investimentiin biyya keessaa ta'e biyya alaa qaqallatee dhaabbateera. Tun balaa lolaati. Maallaqa xiqqoo irraa haftee maal godhaa jiran? Beeta mangistii cululuqaa ittiin ijaaranii. Riizoortii isaan qoftii fi araboonni fi warri biraa dhufanii wajjin bashannan qofa ittiin ijaaranii. Maallaqa xiqqootti hafteen. Biyya tokko keessa biyya tokko kan guddisu investimentiin mootummaa garan deemuu qaba. Productive sector kan jennuun qonna irratti deebi'uu qaba. Faabirikaa irratti deebi'uu qaba. Yeroo har'aas Itoophiyaan beeta mangistii ijaaruu miti kan isiin malu. Warshaa xaa'oo ijaaruu qabdi turte. Deengadda oduu tokkoon arge. Itoophiyaan warshaa sukkaraa mootummaan warshaa sukkaraa 8 qaba. Tokko qofatu hojjeta. Torba dhaabateera. Maaliin dhaabate beektaa? Malaawwaja spare parts doolaara dhabane waan ittiin bitan. Maaliif? Doolaarri biyyatti kaan lolli dhabamsiiseera. Kaafe masaraa mootummaa fi riizoortii bashannanaatiif bahaa jira jechuudha. Kanaaf dinagdeen biyyattii laamsheera. Lolli maal godhaa jira? To'annoo mootummaan qabu harkaa fuudhee dinagdee keessattuu gama baadiyyaatiin jiru. Remember, qabeen Itoophiyaa sochiin Itoophiyaa guddaan qonna. Qonni dhaabateera. Kanaaf maali ayyaana waggaa irratti I think waajjira Adaanaatti waa sana fakkaata. Shunkurtii Taanzaaniyaa irraa fidan. Imagine! Itoophiyaa maaliif shunkurtiin Itoophiyaa Taanzaaniyaa dhufa beektaa? Naannoo maqii kana naannoo laga Awaash kana ka shunkurtiin maaliin kuduraa fi fuduraan irraa dhufu? Sababa lolli naannoo san jiruun dhaabateera jechuudha. Kanaaf maal godhaa jira? Lolli kun maal godhaa jira? Biyyattii nyaatee lafaan dha. Asad maal ta'e? Waggaa 14 irraa lolli eegale 19 irraa. Riphee loltoota hin laaffise. Garuu riphee loltoonni bakka jiran itti oofan. Dinagdeen biyyattiin laaffate. Waraanni biyyattii ni laamshee. Gaafa warri alaa gargaaru sun biraa deemu waraanni biyyattii keessi isaa horoqee dinagdeen biyyattii horoqee waan tureef torbanta keessatti jijjigee jechuudha. Ka Itoophiyaas carraan kanarraa addan ta'u yoo saffisaan wal dhageenya kanatti ka deemnu taate malee. Rakkoon biraa ka biyya keessa jirtu amma fakkeenyaaf rakkoo nageenya jirti, dinagdeen jirti. Ammoo inni uummataa tamaan tana dhukkubsamuu ta'uu jiru nam butanii maallaqa gaafachuu. Kunin maal akeekatileen barreessite turte? Kabutu beektaa lachuu. Amma beektaa biisanitti humni qawwee reeffa mootummaa caala kan hin jiru ka officially mootummaan bobbaasu. Qondaalonni mootummaallee beektaa waraana ofii qabanii ka biyyattiin saaman kan daldalaa qabanii ittiin saaman. Kaabarri riphee lolaanii seera didee bosona galeemi. Qaamni mootummallee nama saama, riphee lolallee nama saama. Uummanni rakkoo guddaa sheer godhe immoo maallaqa sirraa fuudhan kana baankiin walii dabarsan. Qaamni mootummaa keessa jira jechuudha. Amma deengadde iyyinee ka dhaabsinu fakkeenyaaf kan biraa hafetti waraana si galchine fuudhanii waraana irraa fuudha barbaadde. 100,000, 20,000, 30,000 kafalisiin jaan jechuudha. Maaliif? Sababa sirni wanni amma reefu isin jedhu sun sirni mootummaa the state has become so weak hedduu waan laamshoftee jirtuuf sirni mootummaa kabiraa dhiisii caasaan mootummaatu to'annoo mootummaatii ala bahee saamicha irratti yakka irratti bobba'aa jira jechuudha. Kun immoo
ummanni akka abdii kutatu ummanni akka dallansuu hamaa keessa galu isa godhee jira. Kanuma wal qabsiisee kallattiidhaan tamsaasa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu keessumaan keenya Jawaar Mahammadidha. Kitaaba haaraa barreessee guyyaa boru eebbisiisa. Garuu dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa san Itoophiyaas kan nutti kaasaa jirru himannawwan garaagaraa qeeqa garaagaraa aangawoota mootummaa akkasumas immoo qondaalota paartii biyya bulchuu irratti dhiyeessaatti jira Jawaarii. Akkanuma siyaasatti kun waanuma eegamu yoo deebii kennuu barbaadan yookiin immoo dhimma kanarratti yoo BBCtti dhiyaatanii dubbachuu barbaadan kan keenya banaadha. Namoonni siyaasaa keessumaa kan paartii biyya bulchuu keessa jiranii Jawaar daldala keessa jira. Maaliin jiraata galiin kee maali? Hojiin qaba garuu yoon daldalee maal rakkoonsa? Namni siyaasaa hattuu ta'uu qaba jechuudha. Maali yeroo hedduun dhagaa waan akkanaa kana namni siyaasaa yoo hojjete yoo dalagate maal rakkoonsa? Ani dalagachuu hin danda'u moo? Fayyaa shaniin qaba. Beekumsa barnootaan qaba. Yoon hojjetadhe maali? Yoon daldale maali nama rakkoonsa? Inumaatu rakkoon biyya san keessa jiru namni hannaaf siyaasatti seena. Of danda'een hojjetu. Kanaaf an osoon daldalee osoon itti beekee daldalee ittiin gammadaan. Daldalan keessa hin jiru garuu hojii gaariin qaba. Hojii sanan hojjedha. Yoommoo rabbi naa qajeelchee carraan daldalaa dhufte immoo sirriittiin daldala kun waan haalamuu qabu miti. Akkuma jette akeeka deebiidhaan dhiyaatuudhaa fi gama kaaniin hariiroon dhaaba kaafaa waliin qabdu keessumaa ammatti hoogganaa paartii Koongireesii Federaalaa Oromooti kan kaafaawati. Hariiroon kee akkam fakkeenyaaf yeroo darbii adoolessa keessa yeroo isaan kora ta'anii bakka Baqqalaa Garbaa filatanfaa waan argamteen seenee dogoggoruu dhabaadhe aangawoota yookiin immoo qondaalota paartii sanaa irraas gaafa odeeffannee xiqqoo hariiroon keessan akka laaffate waan akeeku odeeffanne sirraa dhaga'uu feena. Akkami hariiroon kee? Hariiroon kee jabaadha. Garuu biyya keessa waan hin jirreef walgahii idilee yeroo hunda godhamu hirmaachaa hin jiru. Sanii alatti garuu waan irraa eegamu godhaan jira. Hariiroon laafee kan jedhullee sirrii miti hariiroo gaarii qabna. Hariiroon sun immoo gaafa barbaachisaa ta'etti gaafa hojiin hojjetamuu qabutti ni hojjenna. Kana dura an Oromoo farse yookiin immoo dursa Oromoo fetteetti dhalabsitee egasii mormiinis jabaatee mootummaan haaraa isaan gotti dhufe ati amma akkam ilaalchi Oromoo farestidha moo Itoophiyaa fareste? Gaafasis maali ka dubbii kaase? Gaafasis namni Oromummaa isaatiin waan dhiibameef Oromoon beekamsuutu kaseen Oromoo waan ta'e qofaaf himi. It's not a DNA question. Oromoon akka Oromootti waan cunqurfameef akka Oromootti qabsaa'e. Kan qabsaa'e garuu Itoophiyaa waan jibbeef saba biraa waan jibbeef miti. Roorroo ofirraa kaasuudhaaf jechuudha. Eenyummaa isaatiin dhiibamuun akka irraa dhaabbatuuf jechuudha. Kanaaf immoo har'a kan jechaa jirru maali? Roorroo kalee ofirraa kaafnee roorroo haalaa jira. Kan ammaa kan immoo kan hammeessu kalee gara tokkoon dhiibamaa turre. Har'a gama lamaan miidhamaa jira Oromoon. Gama tokkoon sirna ofii hangoorra baaseen ajjeefamaa saamamaa salphachaa jira. Gama biraan immoo saba murni kun Oromoo ta'e qofaaf badii inni saba biraa irratti hojjetuuf Oromoon immoo abaaramaa balaaleffatamaa jira jechuudha. Gama lamaan rakkataa miidhaa gama lamaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf ilaalchi kiyya maali? Itoophiyaa Oromoofis saba biraafis haqa eegde walii taasifte walii tumsiifte dimokiraatawaa taate jaaruu irratti fuulleffadhe hojjedha jechuudha. Gaafiin namoonni hedduun amma karaa Feesbuukii nu gaafachaa jiranii jawaroonni san nu gaafatanii waa'ee du'a Caaluu irratti nu gaafadhaa jiran gaafiin du'e sanillee gaafa suma hidhamtanii waan du'e sun irraa waan beektan qabdani. Akkuma beektu kan Hacaaluun ajjeefamee borumtaa isaan hidhame. Amma nu wadhu kitaaba keessa barreessee jira. Odeeffannoon qabu kan ragaa ittiin qabne immoo barreessine. Du'a Hacaaluu ni qoratama. Har'as ta'uu baatu boru ni qoratama. Dhugaan immoo ni baha. Har'atti odeeffannoon ragaa qabatamaan hin jirre baasuun ragaa san dhoysuutti waan nama geessuuf waa baay'ee keessa yeroo adda addaa nan gaafatamaa seenuun barbaadu. Gaafa tokko garuu qaamni walabaa ta'e dhaabbatee waan ta'e tokko tokkoon akka deemu. Wanni ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefame irraa kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baaneef dhodhoisaa hedduu godhaa akka ture ifa. San immoo kitaaba keessa kaa'een jira.
Kan ini sorry ammayyuu ka bal'inaan gaafatamuu jiru waa'ee laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaallee dachuuba as buuteen isaa dhabamtee laptop kan keetii fi waan obbo Lammaan keessa jiru maal qabda? Bi laptop itu na run after. You see, we tried, but biasanya wanni itu kota 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 na ars malah kedebeita. Iro san na sodas duran. Akan biar tinggal di jarsu sudah tergan. Duhu dua sana duhu dua akan biar tinggal lekanaf. Wan biar duhe anggur ramu itu pakai sure. Akan anggur rai sana lembar ban ni. Akan sana itu suhe itu. Ubaci sun kabala itu laptop ikan kenne. I was disarming. Kapso erro file symbolically kanin berbade. Kapso file asgenye. Amma jara anggur duhe kana jeekurra tasgabbiisaan dhabsiisurra mee yeroo kennee fi amma dandeenyetti qabnee qaqqabne qaawwa isaanii cuccufne haa deemnu simboolikalii sodaa naasuu yeroo san abifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa saniitti kenne. Haala lammaa odoo gaafattanii wayya fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabaree wal quba qabna lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Ingaabu kitaaba keessaa kan jiru tokko lammaa deeggaruu hojjetu ingaabuun. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu didduudhaan keessa ba'uu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, good Ethiopian. Imbe gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu lammaan beekuun ture. Dhugaa hariiroo hin qabnu turre. Yeroo takka lama baasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal callisee jedhanii miti. Saba miidhurra kakayyuun kee tokko maal jedha. Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf anammas I have a huge respect isaaf. Okay, wal quba qabdu jechuudha. Yes. Tole gaafii tokko dabalee gasii booda asilitti dabarsa. Amma rakkoo baay'eetu jira Itoophiyaa keessa akkatti kaaftee akka nama siyaasa tokkotti political economic immoo siyaasa diinagdee akkamitti wanna kanaaf furmaata fiduu danda'a. First thing first. Karaan irra deemamaa jiru qiletti nu galchee akka jiru. Balaa hamaa keessa biyya galchee akka jiru amanuu gaafata. Dongorri guddaan misoora siyaasaati. Ololli qaama siyaasaati. Siyaasa keessatti wanti hamaan olol ofiitti amanuudha. Hoggansi siyaasaa tokko propagaandaa ofiitti amanuu eegallaani ofis biyyas kasaarsa. Ethiopia is not on the right path. It's on the path to disaster. Abiyyi fi jarri isa bira jiru kan amananii fudhachuu danda'u qaban. Haalli Oromiyaa keessa jiru, haalli Tigraay keessa jiru, haalli Amaaraa keessa jiru harka mootummaati ala bahee jira. Kuni maal gaafata? Araara gaafata. Ani ni beekta. Humnoota bosona jiran kanaan nan qeeqama. Tarii kana dhabamsiisuu barbaadanis baay'ee Oromiyaattis Amaarattis. But this is no personal. Garuu bakka bu'ee sitti himuu nan danda'a. Humnoota hidhatanii deeman kana amansiisuun ulfaataa miti nagayaaf. Ijoolleen hedduun isaanii qabsaa'ota mirgaati bar. Marroonfaa waggaa 20 Abiduu waggaa 20 qabsoo keessa turan. Zammana kaasee fa'aa Eertiraa turan. At a minimum they know what they stand for. Karaa tarsiimoo isaan hordofan irratti waliigaluu dhabna malee ilaalcha isaan qaban irratti waliigaluu dhabna malee at the heart biyyi akka diigamtu fedhiin qaban. Onne I can speak with confidence ijoollee kana nan beeka ijoollee kana. Wal falmaa turre wal beeyna wal loluu dandeenya. Ultimately garuu haala amma biyyi keessa jirtuun nagaa ala falli biraa hin jiru jedhanii tamanu. I challenge Abifa and I will bring ijoollee kana amansiisuudhaaf itti gaafatamummaa fudhadha. Nagaaf akka ta'aniif. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in ka Amaaraas dabalatee. Ni amanu jedhanii tamanan biyyi akka diigamtu barbaadan. Warri mootummaa biitti harka isaanii diigan. Maali maraatuun akkana?
maali maraatuun naan barama okay gaafa duraan gotti dhufani muuxannoon hin jiru wanta tokkotti fakkaatu danda'a dargaggummaan jiraachuu danda'a amma hoo maali after 6 years of disaster namni xiqqoo mallee dhaabbatee lafulaaluu danda'u qaba kanaaf falli jiru maali garaagarummaa siyaasaa jiran daandii siyaasaa irratti waliin mari'atanii furuudha malee the clock is ticking. The clock is ticking. Abiyyafis biyyafis the clock is ticking. Anan waan irraa buufi miti. Ijoollummaa irraa kaasee siyaasa sana nyaachaa waan abjoochaa waan hin jiraadheef na fakkaata wantoonni tokko tokko fagoon nan mul'atan. And I can see clearly amma haalli amma deemaa jiru kun. Waniin amma iyyuuf waniin amma falmuuf immoo Itoophiyaa qofaaf miti. Salphachuuf deeman salphina already keessa jiran salphina hamaa keessa seenuudhaaf deeman. Salphinni kun immoo anaafis naaf dabre akka nama Oromoo tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti jechuudha. Kanaaf karaa deemuu gaafata. Galatooma hordoftoota keenyaa warreen hordofuu jirtan gaafii keessan arguu jirra. Gaafileen hedduun ka dhiyaatu kitaaba barreessuuf maltu si kakkaasee ka jedhu kan irra haasofne turree website keenya ka BBC Afaan Oromoo irra dubbisuu dandeettanii kaaniin kitaaba kan kee eebbisiisuu fi biyyoota garaagaraatti maluu fi kan Naayiroobii bor eebbifamaa asiin booda Awurooppaa deemta. Garuu kitaaba eebbisuu fi kaaniin qabsoo fuuldura keedii qabsoo itaanuu irra haasa'uu fi jette maal jechuu? Bar dabre biroo tokko barreesseen ture. Kaaga amma dubbannu kana barbaree hin qabne wayii. Boqonnaalee qabsoo dabarsinee fi kan itti aanu. Callifnee ilaaluu hin dandeenyu. We owe it to our people. We owe it to the Ethiopian people. Oromoon hooggansi Oromoo anarraa dabalatee callifnee ilaaluu hin qabnu jechuudha callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Dur irraa kaasee ergan biyya alaa dhaqee irraa kaasee aadaa tokkoon qaba. Yeroo yaadni tokko dhufu town hall uummata wajjin marii banaa godha. Yaada kiyyaan dhiyeessaa gaafiin hin dhufaa chaalenjiin hin dhufaa yaada san keessaa gabbifnee hojiitti seenna jechuudha. Clearly haalli amma Oromiyaan fi Itoophiyaan itti deemtu haalli jarri kun maqaa keenyan biyya ittiin deeman it is not sustainable, it is not beneficial, it is a disaster. Qabxii kana uummata wajjin mari'achuun barbaada. Uummata wajjin haasa'uun barbaada. Uummanni yaada kiyya challenge akka godhaniin barbaada. Anis challenge gochuun barbaada jechuudha. Kanaaf kitaabni akkuma carraa kana waliin dhufe malee amma marii sana irratti gaazexeessitoota akka keessanii bakka adda addaa jiran wajjinis haa ta'u uummata bal'aa biyyoota alaa keessa jiru wajjin mari'achuun barbaada jechuudha. Waan hin gaabbineef hedduu barreessite kitaaba kan keessatti ka uummati beekulleen hedduutu jira kaati hin gaabbineef ammoo xiqqoolee hin gaabbitu wanni ati irraa gaabbitu tokkollee hin jiru. Maaliin gabba Oromoo ta'ee dhalachuu kiyyatti immoo ummata kana qaanii keessa baasuu kiyyatti ni qaabbamoo bargaafan qabsoo seenu murbaa kanaan deengada ijoolleen jedheen kan manni areeda qabu. Ani qancaraadha beeyta. Ijoollummaa keenyarraa kaasee maal akka ture beeyta sababa rakkoo abaa'oo keessa uumamaa tureen Oromoon miliyoona 50 taate warra miliyoona 5 keessaa dhufeen akka feetetti dhiitamti waggaa 50 deemanii homaan fidan Oromoon mana barcaa dhayitu kanuma. Mana taaziyaa dhayitu kanuma. Mana farsoo dhayitu kanuma. Oromoon hamilee wal cabsa, Oromis hamilee nu cabsa ture. We changed that. Arriyoo xiqqaate Oromoon waa gochuu hin danda'u namni jedhu kamaraati malee hin jiru. Kamaraati illee hin jedhu. We proved. Ummata kiyya amane because I know my people. Ummata kiyya amane callifnee lafuma kaanii girriin jenne akka jarri kaleessa jedhanitti kitaaba keessatti nagarta. We spend years after years in qoranne qabsoo kamtu haala qabatamaa biyya keenyaatiif uummata keenyaatiif baasenne beekumsa keenya san teknooloojii ammayyaa wajjin haala uummanni keenya keessa jiruuf haala addunyaa wal qabsiifnet osoo tuffatamnu the biggest contribution an Oromoodhaa godhe cabaa hamileedhaa keessa baasudha. Repairing the collective collapse of self-esteem. Arrabmoo tokko kan aarsu kaleessa Oromoon qabsaa'uu hin danda'u jedheet saba keenya hamilee cabsuudhaaf irratti hojjaa turan. Arrabmoo Oromoon biyya bulchuu hin danda'u yeroo kitaaba keessatti doon yoo ilaaltanii jirtan aangoon nuun malaa jee 2015 maal barbaaddan isaan maal barbaadan Finfinnee pirezidantii Oromiyaa si goona waan akka no aangoon nuun malaa jedhee jaba baasee jennaani
Oromoon biyya bulchuudhaan qophoofneedhaan isin garsiifnan jedheen. Biyya bulchuu hin danda'uudhaan. Oromoon biyya dhiisii ol bulchuu hin danda'uudhaan. Back in the day. These guys proved that. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u kan jedhu san dhiphinaan wallaalummaan of tuulammaadhaan ijoolleen tuni qaanii san Oromoo irratti fidan. Har'a Oromoon bakka jiruun hoggaa isaa miidiyaa irra bayan qeensa ofii keessatti dadhabamuu barbaada. Oromoon bee uummata oral society uummata dubbannee dhagaa amansiisuu dandeenyu bar. Uummata hojjannee ofii miti addunyaa kanaadhaaf. Hayyoonni Oromoo bakka meeqatti addunyaa hoogganaa jiran. Har'a Oromiyaa diiganii dachee dhiigaa godhanii ummatoota Itoophiyaa abdii guddaan irra ture yaadataa 2018. Kanaafi again I want to try one more time. Ummanni keenya hamileessaa akka hin cabne. Ummanni hamileessaa cabe bara baraan salphata. Hamilee ummata keenya eeguudha. Kanaaf dongoroon hojjedhe jira yaa. Baay'eedha. Bagan dongoroo jedhemu. I was young. I was energetic. Kottee baay'eeran jedhe. Baay'een seene. But I delivered. Anaaf warri wajjin hojjenne waan ummata keenya waadaa galle. Deliver godhaa geenye jechuudha. Kanaaf maaliif hin gaabbu jette? Akka hin gaabbu barbaadan ana qofaa hin beeke. I'm speaking on behalf of Oromos. Akka gaabbinu barbaadan. Hin gaabbinu wanni gaabbinuuf hin jiru. Itti yaadne hojjenna hojii dongora keenya irraa hin baranne hin sirreessina itti deemna. Ammas yoo taate amma warri hedduun sirna kanaan gotti hidhuu keessaniif hin gaabbisani hin gaabbinu. Hin gaabbinu. Jallaa ormaa kaafnetti jallaan keenya dhufe. Jallaa kana kone hin diriirsinaa yoo karaarraa kaafna simple. Diriirsuun danda'ama. Ni Allah dinnaan munni